Ansa Jawaar Mohaammed Saad 24 keessatti maxxansee keessa ashama harka fuune akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwork. Taateewwan deemaa jiran keessaa tokko ka fuula peejii xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed irraa arganne tokko simbiraan gahaa. Kanaaf waan sooshaal miidiyaa irraa walitti qabannee simbiraan gahuuf jedhaan wajjin tura. Arsii lixaa Adaabbaa irraa hojjettoonni buufata fayyaa aanaa Adaabbaa sababa mindaan isaanii dhoorkataniif hojii dhaabanii jiru. Haaluma kanaan aanaa Adaabbaa keessatti buufanni fayyaa 9 hojii dhaabee jira. Mindaan kun kan guyyaa ayyaanotaa kafalamu, kan guyyaa sanbataan kafalamuu fi kan bultii halkaniif kafalamudha. Kana sababa dhoorkataniif hojjettoonni hojii dhaabanii jiru. Mindaa kafaluuf didanii amma bilisaan akka hojjetaniif poolisoota ramadanii mana irra deemanii hojjettoota barbaadaa jiru. Sagalee nuuf ta'a. Arsii lixaa aanaa Adaabbaa irra waan kanatu jira. Wanni amma gara toora feesbuukii Jawaarii ka hordoftoota miiliyoona 2.6 oliitiin hordofamu irratti kan inni maxxanse. Odeeffannoo biraatiin immoo shan nama ajjeesan kan saaxilu itti fufa jechuudhaan kan inni maxxanse. Godina Harargee Bahaa aanaa Baddannoo Araddaa Doddotaa Mojoo keessatti dargaggoota Abdoo Ahmadi Ibroo milishaan ajjeefte. Qabanii uleen hanga lubbuun baatutti tumanii yeeruma tumu jiran harkuma isaanii keessatti du'e. Osoo du'ee bakkumatti suuraa mucaa baadiyyaadhaa hin qabu kan ajjeefame akka faranjiitti guyyaa tokko guyyaa 2025 har'a guyyaa 8 jira urgasanii jechuudha. Kan ajjeese Khaliifaa Kamaal jedhama. Dura milishaa humna addaa jedhanii fuudhan kanatu ajjeese. Waan keessa jirru if jibbineerra jechuudhaan barreessaa kaayisaan erganiif maxxansee ture obbo Jawaar Mohaammed. Maxxansa Jawaar Mohaammed Saad 24 keessatti maxxansee keessaa inni biraa immoo hangammaa dhugaa maxxaneessaa 16 24 guunni 24 gadi kan jiru simbiraan gaa jirra. Odeessa Saad 24 kan simbiraan gaa jiru. Kunis immoo kan Oromiyaa keessatti ta'aa jiru. Rakkooleen aanaa Dubulluqee godina Booranaa aanaa Dubulluqitti rakkoo hammaataa boba'aa yookaan beenzila waliin wal qabatu. Akkuma godina Booranaa kanattuu rakkoon akka Dubulluqii jirtu fuula jirtu hin qabdu. Kunis buufata boba'aa maadiyaan jiru 5 ture. Garuu guyyaa tokkoof ummati hin argatu. Namuma koree qindeessituu aanaatiin walii galitti argata. Dhimmi boba'aa waajjira daldalaa jala jiraatus kallattiin qaama koree qindeessituun aanaa hayyameef qofatti argata. Fakkeenya itti aanaan bulchaa aanaa Adan Waariyoo halkan guutuu addiyaa bira dhaabbatee waraabbata. Motora uummataa kallattiin achitti argamnaan yeroos hidhama. Guyyaa 3-4 booda gadi lakkifama. Uummati gama tokkoon rakkoo gibiraa, gama tokkoon immoo geejjibni isaa ugguramee horii ofii laaluu hin danda'u. Dhimma gurmaa'insaan wal qabatu biroo uummata ijaarra jedhamee qarshiin 200,000 si gaafatan gaafii kaasuu hin dandeettu. Gaafii kaasnaan yookiin shanee jedhamta yookiin nama mootummaa ganda dura dhaabbate jedhamta. Gama biraatiin immoo bulchiinsaa fi nageenya aanichaa jirma taraa mataan isaa kontiroobaandiisti. Halkan uummatni yoo sa'aatii 12 manatti hin galin uleen tumama. Dhimma biraatti dhiibama. Uummatni aanaa Dubulluqii rakkoo hamaataa akkasii keessa jira jechuudhaan jechi xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed maxxansee ture. Maxxansa Saad 24 gaditti yookaan Saad 24 keessatti Jawaar Mohaammed maxxane kan biraatiin immoo gara Harargee Bahaa kanatti jeequmsatu jira, du'aatitu jira jedhamaa ture. San keessaa ijoollee halkan edaa Harargee Bahaa Kurfaa Calleyaatti ajjeefaman maqaan isaanii Kadiree Sheeb Alishaa fi Jafar Abdurrazzaaq akka jedhaman beekameera. Suuraa reeffa ijoollee nuuf ergamee sukkanneessaa waan ta'eef maxxansuu hin feenu jechuudhaan barreessee ture. Suuraa ijoollee edaa galgalaa aanaa Kurfaa keessatti waraanni PPT'n walii takka malee ajjeefamanii osoo imala magaalaa Harar irraa gara aanaa Giraawaa Laaftoo haatti motora magaalaa Hararii dhaqanii bitatanii motoruma daaniin deemaa jiranuu motora gubbatti
balleessaa takka malee rasaasaan ajjeefaman. Achitti hafan ijoollee qaxalee amma ol ka'aa jirtu daa'ima maqaan isaanii tokko Kadiree Sheebii Alishaa Jaafar Abdurrazaaq ijoollee tana suuraan isaaniitis kana fakkaata jechuudhaan kan toora peejii feesbuukaa irratti Jawaar maxxansee ture. Odeeffannoo masaa wal fakkaatu keessa maxxanfameen Harargee Bahaa aanaa Kombolchaattis ammoo milishaan barcaa fiduu diddee jechuun qonnaan bulaa harka cabsite. Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa araddaa Izaaginnatitti milishaa fi liqaanbarri yookaan bulchaan poolisii Abdii Jaamuu waliin ta'uun qotee bulaa Muhammad Aliyyuu jedhamu achuma mucaa olii kan tahe milishaan bilaashitti barcaa maaliif uratta nutti hin finneedhaa fi harka cabsani. Harka fannifateetti hojiidhaa ala taa'uu jira. Kan lammaffaa qotee bulaan Salaam Alee jedhamu badii tokko malee himatuma barcaanuuf hin finneetiin shimalaan miila cabsanii hanga ammaa mana keessa jira. Kun hundi maaliif barbaachisee mee hangamittuu haa xiqqaatu rakkoo isin duratti uumamte saniif dhiifama gaafatanii qotee bulaan yaala isaanii maluu akka argatu sagalee tahiif jechuun gara isaatti kan adreessan maxxansee ture. Odeeffannoo keenya kaasaa 24 keessa jiruun kan biraa ammoo Jimmatti ammoo gurbaa kana bajaajii dhuma isaa keessatti milishaan torbaan darbe ajjeefte jechuudhaan maxxansee ture. Jawaar akkam jirta nagumaa jechuudhaan mucaan kun miskiina bajaajii hojjetee jiraataa milishaan torbaan 3 dura bajaajii dhuma isaa keessatti rasaasa itti roobsanii ajjeesan. Fu'aadii jedhama maqaan isaa godina Jimmaa aanaa Geeraatti dhalate magaalaa Jimmaa keessatti milishaan ajjeefte.